Eebila 24 bara 2014 godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsootti qaamoleen nageenyaa mootummaa sakatta'insa hidhattoota shanii mootummaan jedhee waamu kan waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waaman irratti gaggeessaa ture jechuun namoota manarra deemanii fuudhaa turaniiru jechuun jiraattonni aanichaa tokko sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Obbo Taamiruu Naggasaa jiraataa aanaa warra Jaarsoo ta'uu isaanii ibsanii ilmi isaanii yuunivarsiitii Salaalee Damee Kuyyuutti barataa waggaa 3ffaa ta'uu dubbatanii ayyaana Faasikaa gara mana maatii isaatti akka gale ibsaniiru. Akka isaan jedhanitti milishoota gandaa fi humnoonni nageenyaa uffannaa raayyaa ittisa biyyaa uffatan wal ta'uudhaan mucaa isaanii gara bataskaanaa deemaa ture qaban jechuudhaan ta'ii yeroo sanatti raawwatame akkasiin ibsanii jiru. Beetakirtaan tasaallamuudha inni kan ibsuun abbaa takleedha. Ganama waliin turre manuma waliin turre. Maduuba dhufeenyi fuuldura gaarreetaa na duuba dhufe. Beetakirtaan osoo deemnu barri beetakirtaatti gaditti qabatan. Qaamni dhaqqee sun beeku ayyaana dabarsuu sana warra kiyya bira dhufeedha. Immoo saraalee isaanii bira dhaynaan anaa'uleedhaan narkunnaan bira deemanii bira na oofan. Isaaniif amma falaa tokkichallee reeffa keenyallee akka fudhannee awwaallanne nunaffaganii mucaan Taasaa Taamiruu jedhama. Kan baachaa ture waggaa 3 baranaa kuwa xumuuran isaaniif ayyaana dabarsee ol deebuudhaaf iyyuu isaaniif maaloo innumaan goonee daa'ima barachaa ture na bira alaafnatiisaa itti qabwana nu duraan ajjeessina jennaan fattashamee galaa wanni ta'u hin jiruu jedha kan biraan ayyaanii mucaanurraa walaqqaqanii fudhatanii too deeman. Isaan gandaa hin jira hidhataan gandaa hin jirani maaloo jennaan isaan saayomaan ta'u mucaan boruun jala koobira. Obbo Simee Balaay abbaa dargaggoo Mallasaa Simeeti. Mucaan isaanii kun akkamiin qabame eessatti qabame eenyuun kan jedhu yeroo ibsan. Gaafa guyyaa 24 kana ganama keessa sa'aatii 12 furuubennaa ta'u horii yaafannee ani horii biran taa'ee immoo anarra dhaabbatee tumaadha horii kana nyaachisaa jirra. Gara beeta kiristaanaa Gabreelii Badhaadhaa jedhamutti akka ol fiqaanii Taamiruu Naggasaa kan jedhanuu fi ilma walii fuudhanii dhufanii mucaa kana roolee oofatee jira. Minishoota akka Amaara dubbatanii kaannaa isaan bira geenyu kottu maali nu laltan kottu nun jedhan. Silaa seera jenneetuma itti gadi ba'anika. Itti gadi ba'anan achumatti dafa'anii fuudhan ilma kiyya. Tikikkilanyaa shanee reefu arganii keessa isaa mataas akka firiijii godhateera daa'ima waggaa 18. Amma kanumaan wayaa irraa baasanii goomatti daragamanii hidhan. Amma jaruma kana wajjin gara beeta kiristaana Gabreelii Badhaadhaa kanatti roolee nu baasanii amma kanumaan mirmaraa seenanii kun jaarsoo barreessaa jaarsa biyyaa jedhanii gadhiisanii sun immoo maallaqa qabaa mana sanbata Gabreelii jedhanii gadhiisanii maaloo kun immoo ijoollee keenya maaloo qabamaa keessan jira iddoo beektanuu maaliif shanii irratti daa'ima keenya maaloo jenneen kun barataadha kun daakumeedha bahee maaloo jenneen kaammoo warra fudhatanii ajjeesuudhaa deeman kana walii qabasabanii nama 14 bulchaan gandaafaa kun bineeyya laafaa hoogganaan minishootaa kun wajjin jiran odoo beektanuu maaloo odoon jedhuuni marammaramee dedeebi'a yoo wanjalas qabaatee hin hidhamee mootummaan marammaree gadhiisa naan jedhaniiti. Obbo Simeen itti dabaluudhaan eebila 25 bara 2014 ganama bakka namoonni qabamanii geeffaman bakka buufata humnoonni nageenyaa keessa buufatanii jiranitti Kaajimaa jedhamee beekamutti galaa fi uffata mucaa isaaniif geessanii deebii qaamolee nageenyaa balbala buufatichaa eeganirraa kennamee fi sanaan booda akkamiin reeffa ilma isaanii akka argan sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru. Gaafa hojjaa lammaffoo ganama gaafa guyyaa 25 sinqii qabannee fi gaafa kaambii isaanii dhaqnu amma sinqii fuunee fi dhufnee sinqii fi wayaa nurraa fuudhaa jennaan sinqii fuutanii fi dhuftanii sinqiin jiraasuu wanni nyaatan jiraasuu jedhanii ofirraan wari'an. Amma san booda xunneenna ture to'annoo warri ganama dhaqee too daawwiidha shanii jedhanii daawwiidha daggalatti gadi gatanii waashamii karaa jedhamu irratti dhakaa mushirriitti jedhamutu jira bakka mushirriitti jedhama bakki sun. Hallayyaa dhaqqabamuu hin dandeenye keessatti nama 14 keenya gara biraatee fuudhan jedhanii reeffa isaanii achitti gadi cafacafaniiru buune kan ta'anitti dhokannee too nama magaalaa fakkaannee buune achitti reeffa keenya laallannee gallee gaafa ol deebinuu immoo meeshaa keenya nuu kennaayi hin awwaallannaa an ta'e hin awwaallannaan reeffa maaliif isinii kennan dabalamoo barbaaddan malee hin deemtan wakaasan hin jedhanii amma har'aatitti daa'imni keenya gocha nurraa gubatee reeffa isaaniillee argachuu dadhabnee allaachi fi waqaabeessi bakka sanitti nu duraa nyaate gocha suukkanneessaa mootummaan yoo ta'e fiidhee raawwatee waan jiru qulqulleessaa. Akkanumatti gocha isaanii malee daa'ima keenya fuudhanii ibiddaan garaa waaddanii ana kanaan nurratti